Tanjtu Ilmaan Oromoo kanan baay'ee sin jaalladhuuf baay'ee sin kabaju an dabalii nagumaan jedhama guyyaa irraa wanta isiniif qabadhee dhiyaadhu waa'ee afaan Oromooti. Afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu keessatti seera qubeessuu fi seera barreeffamaa mataa isaatii waan qabu afaan Oromoo qubee isaa guutnee akka barreeffamuun irra jirutti barreessuudhaaf maaltu nu barbaachisa, maal beekuu qabna, maal irratti yoo hundoofne afaan Oromoo guunnee barreessuu dandeenya isa jedhu irratti seerota barbaachisan keessaa muraasa afaan kana barreessuuf dubbisuudhaaf qooda guddaa nuuf gumaachuu jedhee abdadhu qabadhee dhiyaadhaarra baay'ee muraasadha. Yoo danda'ame kutaa tokko yookaan lama amma kutaa sadiitti deemuu danda'a. Waa'ee afaan Oromoo barreessuu dubbisuu kana irratti haasofna jedhee ani yaadu. Yeroo baay'ee an viidiyoo waraabee Facebook irratti gadhiisuun jaalladhu. Garuu jenereeshiniin ammaa kun barreeffama dubbisuu irra caalaa viidiyoo ilaaluu jaallatanatti fakkaata waan akkasii waan nu badhee fi tarii gumaacha anarraa barbaachisu akka lammii Oromoo tokkotti afaan Oromoo barreessuu dubbisuu barsiisuudhaa fi gahee ba'uun irra jiru ba'uu qaba jedhee waan ani yaaduufini sagana qabaadhee dhiyaadhee yeroo keessan naaf laattanii sagantaa kana waan hordoftaniif iddoo isin galateeffadha. Kanaaf afaan Oromoo barreessuu dubbisuudhaa fi yookaan afaan Oromoo sirriitti qubeessuu yookaan barreessuudhaaf seerota nu barbaachisan muraasa keessaatii warri barbaachisoo ta'an isaan kami jedhee warreen qabadhee dhiyaadhee gabaabaatti isiniif kaa'uudhaa fi ja'a ta'uu lamaan isaanii wal qabatu baay'inaanii ja'an kana mee eenyu faadha isa jedhu isiniif ibsuun yaala. Inni jalqabaa jabinaa fi gabaabinaa fi dheerina sagaleeti. Gabaabinaa fi dheerina sagalee inni itti aanu jabinaa fi laafina. Kan immoo fuudhaa fi dhugaamuusadha. Isaan kana jedhan yoo sirriitti qalbeeffannee afaan Oromoo sirriitti barreessuu dandeenya jedhee sababii yaaduufini isaan kana waliin irratti mari'an jedhee yaadee jira. Kanaaf isa jalqaba irra jiru dheerina gabaabina isa jiru kanarratti yaada guyyaa jalqabaa kanatti irratti mari'achuu yaada. Dheerinaa fi gabaabinni sagalee maalidha? Dheerinni fi gabaabinni sagalee maalirratti hundaa'a? Yoo maal ta'u sagaleen gabaabbataa, yoo maal ta'u sagaleen dheerata isa jedhu ilaaluuf yaalla. Sagaleen tokko kan inni gabaabbatu yookaan kan inni dheeratu dubbachiiftuu irratti hundaa'eeti. Dubbachiiftuu jechuun warra nuyi jennu. Isaan kana shanan irratti hundaa'a gabaabinni fi dheerinni sagalee. Yoo maal ta'u gabaabbataa yoo maal ta'u dheerata isa jedhu fi dubbachiiftuun tokko ofii ishee of dandeesse tokkoon ishee dubbifamaa booda yookaan dubbifamaa duraan yookaan ofii ishee of dandeessee dhufte sagaleen suni gabaabaa ta'aa jechuudha. Yoo immoo dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee walitti aantee barreeffamti. Dubbachiiftuun dubbifamaa duraan isaa ta'u dubbifamaa duubaan walitti aantee dubbachiiftuun lama gosa tokko taate yoo barreeffamtu sagaleen sun dheerata. Kanaaf dubbachiiftuu lamaaf tokko irratti hundaa'a jechuudha gabaabinaa fi dheerinni sagalee. Isa kana immoo akkamittiidhaan beekuu dandeenya yookaan akkamitti mirkaneeffachuu dandeenya? Akkamitti sagaleen sun gabaabaa ta'uusaa barreessina? Isa jedhuu fi afaan Oromoo yeroo kamiyyuu akkaataa dubbatamutti barreeffama. Akkasumas akkaataa barreeffamutti immoo dubbifama. Fakkeenyaaf gabaabinaa fi dheerina kana sagaleetti daballee immoo haa ilaalla. Fakkeenyaaf kuni qubee dubbifamaa laa haa jennu. Laa kana booda
Aan tokko yoo barreeffamte sagaleen kun laa jedha. Laa hin jedhu. Laa jedha. Gabaabaadhaan waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo sagalee kan biraan kuni mallattoo eegaawuti. Sagalee kan biraan fa jedhu immoo yoo itti dabalamu sagaloonni kun lamaan walitti dabalamanii jecha gabaabaa uumu. Jechi gabaabaa isaan uuman kun lafa jedhama. Lafa jecha gabaabaa lafa jedhama. Yoo maal ta'u immoo dheerata jechi nuun sagaloonni kun nuun amma ittiin jecha kana uumne yoo maal ta'an dheeratu isaanuma kana fakkeenyaaf fudhannamas laa fa laa fa jedhu lama ta'an jechuudha. Jechoonni kun lamaan hiikaa garaagaraa qabu, bifa garaagaraa qabu, akkaataa barreeffamaa adda addaa qabu lamaan isaanii. Inni olii gabaabaa sagalee gabaabaa lafa jedhu lafa yookaan dachee jechuudha. Laafaa inni jedhu kun immoo hiikaa mataa isaatii gabaa yeroo barreeffamu illee dubbachiiftuu lama lamaan barreeffamee sagalee dheeraa qabaataa jechuudha. Lafa laafaa yeroo dubbannu arraba keenyaatti hin beekama. Yeroo barreessinu immoo akkuma dubbannu sanatti barreessine akkaataa kanaan keenyaa jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaa fi dheeraan yeroo hundumaa jecha tokko keessatti jechi tokko sagalee gabaabaa qofa qabaachuu danda'a, sagalee dheeraa qofa qabaachuu danda'a, akkasumas sagalee gabaabaa fi dheeraa qabaachuu danda'a jechi tokko jechuudha. Sagaloota adda addaa irraa uumamu jenneera jechi sagaloota adda addaa irraa uumamu kun sagalee gabaabaa qofa qabaachuu danda'a jechichi sagalee dheeraa qofa qabaachuu danda'a, sagalee gabaabaa fi dheeraa qabaachuu danda'a. Isaan kun amma jechi tokko kanuma sadan qabaata miti. Waa'ee jabaa fi laafaa waa'ee fuudhaaf irra butaa gara fuulduraatti itti dhufna waan ta'eef har'a mata dureen keenya gabaabinaaf dheerina waan ta'eef isaan kanarratti hundaa'uu barbaade. Kanaaf mee fakkeenyotaan jechoota muraasa isiniif kaa'een isa har'aa sagantaa keenya xumuruu yaala. Fakkeenyatti nuti har'a keenyu sagalee gabaabaa fakkeenyaaf sagaloota gabaabaa irratti jechoota hundaa'an muraasa yoo kaa'uu barbaanne isuma amma kaa'ee lafa mana laga muka daka jechoonni kun amma barreessaa jiru kun hundi isaanii sagalee gabaabaa qabaatu. Dubbachiiftuu tokko tokko qofa of biraa qabaatanii barreeffamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Amma kun warri kun hundi isaanii jechoota sagalee gabaabaa qofa irratti hundaa'anii barreeffamanidha jechuudha. Sagalee lama qabu hundi isaanii sagalee lamaan isaan qabaatan jechoota sagaloota gaggabaabaadha. Akkasumas immoo sagalee dhedheeraa irratti hundaa'an jechoonni barreeffamanis hin jiru. Isaanii yoo ilaalle laafaa, seenaa, aadaa, heeraa, eeboo. Amma warreen barreessaa jiru kun jecha sagalee dheeraa irratti hundaa'anii barreeffamanidha jechuudha. Dheerinaas qabaachuu danda'u. Qubee dachaa kan hin taane qubee noormaaliidhaan qofa miti jechuudha. Isaan barreeffaman kanaaf jedhee daaraa fakkeenyota kanarratti fakkaatanii kan jiran kanneen kan biraas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo akkuma sadarkaa jecha gabaabaa fi jecha dheeraan akkuma jiran ta'e jecha lamaan isaanii kana gabaabaa fi dheeraas walitti makanii kan qabaatan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma balaa jecha gabaabaa sagalee gabaabaa sagalee dheeraa jechi kun sagalee lamaan irraa uumame jechuudha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa irraati. Baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf balaa jennee beela dheeraa gabaabaa laa
baay'ee isaanii fayyadamuu dandeenya waan ta'eef baal gara duraatiin dheeraa jechuudha. Kanaaf gabaabinaa fi dheerinni sagalee dubbachiiftuu irratti hundaa'ee barreeffamu haala kanaan barreeffama jechuudha. Yoo arraba keenya irratti jechuun fayyadamnu yookaan jechuun arraba keenya irraa dubbannu sun arraba keenya irratti dheeratee dubbatama ta'ee sagalee dheeraa qabaata. Yoo gabaabaa ta'e immoo sagalee gabaabaa qabaata jechuudha. Kanaaf wantoota afaan Oromoo qubee afaan Oromoo sirreessinee barreessuudhaaf nu fayyadan muraasa keessaa fi gabaabinaa fi dheerina sagalee irratti hundaa'ee sagantaan irra qabaatee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Baay'een isin galateeffadha waan nu hordoftaniif yeroo keessan waan haalaataniif guyyaa itti aanutti jabinaa fi laafina sagalee qabadeen isin dhiyaadha. Inni immoo akkamittiidhaan fayyadamna akkamittiidhaan hojii oolaa maal irratti hundaa'aa fi maal fakkaata isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Nagaa tura.